inni itti aanummoo kan nuti ilaallu determinant of matrix isa jedhu ilaallaa jechaadha. Determinant of matrix in the its properties isa jedhu ilaallaa jechaadha. Determinantiin kun wantoota hedduu keessatti isin gargaara jechaadha. Determinantii kana seeraan beekuu qabdanii determinantii as keessa miti kana keessatti waan isin seeraan irratti xiyyeeffatu qabdan determinantii haala kamiin barbaaduu qabdanii akkasuma roo echelon form isa jedhu san haala kamiin hojjetu dandeenya. Maaliif inni sun seeraan isin gargaara isin jedhee jira. Equationiiwwan gargaraa solutionii barbaadu irratti solution of linear equationii barbaadu irratti seera waan isin gargaaru isanis beekuu qabdan jechuudha. Inni biraa immoo inversii beekuu qabdan jechuudha. Inversiis ni ilaalla. Kanaafuu isaan kanneen irratti xiyyeeffannaa guddaa kennitanii ilaaluu qabdan jechuudha. Kan biraatis seeraan beekuu qabdanii garuu xiyyeeffannaa kennuu qabdan jedhee waa yaadee bakka inni irratti jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee qormaata irratti waan gaafatamtaniif jechuudha. Determinant inni jennummaa inni akkasuma propertiin isaa immoo maal fakkaates jedhu ilaalla jechuudha. To every square matrix A fakkeenyaaf inni kun intiriin jechaadha. IJN by N yookaan ta'u taate jechaadha. Saayiniin isaa N by N dha. Is associated a number or an expression called determinant of A which is denoted by det A yookiin ammoo bifa kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. Kanaaf inni kun determinant jedhama jechaadha. Determinant bifa kanaan barreessina jechaadha yeroo barreessinu. Determinant of A haala kanaan yoo jedhamtanii fi haala kanaan yoo gaafatamtan lamaan tokkuma jechaadha. Kan absolute value kan fudhan determinantidha jechaadha inni kun. Kanaafuu determinant of matrix in its properties jedhu keessatti to every square matrix A inni kun maal jechuu isinitti fakkaata asitti jechaadha. N by N dha. N tun ammoo intiriidha jechaadha. Fakkeenyaaf yoo beekuu barbaadan jedhetti kana A equal to jenni intiriin as galtu amma fakkeenyaaf asitti jechaadha. IJ dha jechaadha. IJ in fakkeenyaaf asitti waanidha akkasuma Jnis waanidha jechaadha. Akkasuma isa biraattis yoo fakkeenyaaf A fudhanne yookiin ammoo B yoo jenne jechaadha asitti A jenne A1 isa kan A2 yoo jenne isa bakka ammoo I fi J galamaa inni asitti I waanidha J ammoo 2 dha jechaadha. Beeksanii tarreessuudha jechaadha. San jechuu barbaade jechaadha. Kanaafuu intirii jechuu barbaade jechaadha. Is associated a number or an expression is called the determinant of A which is denoted by kana haala kanaan barreessin jennee jirra jechaadha. Tokkoffaa determinantii barbaaduudhaaf determinant of waan yoo ta'e fakkeenyaaf kanachaan Inis waan Jnis waan kanachaan A equal to 2 yoo jenne fakkeenyaaf inni kun asitti waan qofa yoo ta'e jechaadha. Inis waan Jnis waan yoo ta'e kanachaan determinantiin sun intirii tokko qofa yoo kan qabattaate intirii tokko qofa yoo kan qabattaate determinantii isaa maal ta'a isuma mataa isaa ta'a jechaadha. Kanachaan asitti determinant of equal to A11 dha jechaadha. A11 element ma achi keessa intirii achi keessa ibsan ta'a jechaadha. Kanaaf determinant of A namma laalitti determinant of A ni jennuun sadii lama ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf A equal to asitti 10 yoo jennu amma determinantii isaa meeqa ta'a 10 ta'a jechaadha. Kanaafuu waan yoo ta'e bifa kanaan hojjettanii jechaadha. Inni biraa immoo kan isa beekuu qabdan determinantii hojjetuudhaaf maal ta'uu qaba? Square matrix ta'uu qaba jechaadha. Isa kana seeraan qabatu qabdan. Square matrix yoo ta'in determinant isa hojjetuu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 yoo jennamu determinantii kana barbaada yoo jedhamtan barbaaduu hin dandeettanii jechuudha. Maaliif inni kun amma 2 by 3 dha jechuudha. 2 by 3 dha. Kanaaf 2 by 3 inni kun akkuma argitan N by N dha asitti jedhamee ammoo N by N lamaan walitti ta'uu qaban jechuudha. Kanaaf isa kana barbaaduu hin dandeettanii jechuudha. Square ta'uu qaba dirqama. Kanaaf asitti yoo ilaalamu kana yoo ilaalle lama yoo ta'e determinantiin kun kan jalqaba ilaalle isa kana yoo ilaalle ammoo kan 2 by 2 dha jechuudha. 2 by 2 dha. 2 by 2 erga ta'e ammoo determinantii isaa barbaaduu dandeenya jechuudha. Isa kana barbaaduudhaaf maal gootanii kana baay'isuu kana hir'isuu jettanii kana baay'isuu kana kanachaan determinantiin kana jechaadha. A11 kana jechaadha. Kamiin baay'isna kanan baay'isna jechaadha. A22 dhaan baay'isne hir'isuu A21 yookiin ammoo kana wal jijjiiruu inni rakkoon qabu amala jijjiirraa iddoo seenuusaa waan qabu jechaadha baay'isuun. Kanaafuu A21 times A12 kanneen lama maal goona waliin baay'isna jechaadha. Sanboota walirraa hir'isuudha. Kanachaan fakkeenyaaf A is equals to 2, 4, 3, 6 yoo jennamu keessa kana saddeetaa goona jetti. Determinantii kana barbaada jedhamtan amma maal ta'a determinant of A is equals to maal goona lama baay'isuu saddeetii
lama baay'isu saddeetii goona san booda hir'isu sadi baay'isu afurii yookiin ammoo afur baay'isu jechuu dandeettanii kanaaf sadi baay'isu afurii goona jechaadha. Kanaafuu inni kun maal ta'a? 16 hir'isu 12 ta'a jechaadha. Meeqa ta'a? 4 ta'a jechaadha. Kanaaf bifa kanaan jechaadha. Kan lama yoo ta'e kan isin barbaaddanii jechaadha. Determinant of order n yoo ta'e orderiin isaa n yoo ta'e kana jechaan lamaa fi isaa ol yoo ta'e haala kamiin barbaanne isa jedhu ammoo fakkeenyaaf sadii fi isaa ol yoo kan ta'u taate haala kamiin barbaanna isa jedhu ilaallaa jechaadha. For an n by n matrix A, the determinant can be computed by cofactor expansion along any row of column jechaadha. Kana jechaan cofactorii barbaanne san booda maal goona? Cofactorii sanii roowii irra maal goona? Expand goona jechaadha. Kanaafuu inni kun cofactorii haala kamiin barbaanne isa jedhu inni ilaallaa jechaadha. Cofactorii yeroo jennu fakkeenyaaf cofactorii barbaaduudhaaf jechaadha. A jennee asitti 1 2 3 4 yoo jennee cofactorii fi akkasuma minor waan jedhamu jira jechaadha. Jalqaba irratti minorii san barbaaduu qabna jechaadha. Jalqaba irratti maal goona? Minorii barbaadna jechaadha. Minorii jechaan maal goona? Fakkeenyaaf minor of A barbaaduudhaaf jechaadha. Minor of A barbaaduudhaaf jalqaba irratti fakkeenyaaf isa jalqas bakka kan galu barbaaduudhaaf kanaaf kan haala kanaan yeroo balleessinu isa kana waan ta'eef isa kana asitti fudhannaa jechaadha. San booda as dhufnee kana bira dhufnee jechaadha. Kana bira dhufnee amma bakka kan galu ammoo barbaaduudhaaf maal goona? Kan isaa gadi jiruu fi kan garan jiru kan ni balleessina jechaadha guutuu isaa. Kanaafuu amma maal ta'a? 3 ta'a jechaadha. 3 as gala jechaadha. San booda 3 bira yeroo dhufnu kan asii ol jiru ni balleessina akkasuma kan garan jirus ni balleessina jechaadha. Haala kana yeroo balleessinu kanaafuu 2 ta'a jechaadha. Isiniif galee dhiyaatanii kun fakkeenyaaf 1 2 3 4 jennee waan ta'eef jechaadha. Yeroo balleessu akkasiin jala hin banneef fakkeenyaaf kan bakka galu barbaaduudhaaf maal goona? Asii ol warra jiruu fi warra garan jiru yeroo balleessinu kan qo'attate amma 2 jechaadha. Asitti yoo agartan kanaafuu 2 jettee barreeffannaa jechaadha. San booda bakka kan galu beekuudhaaf ammoo kan asii ol jiru akkama guutuu balleessina kan garan jirus ni balleessina jechaadha. Kana jechaan 1 2 3 4 dha waan ta'eef afurraa kaanii asii ol ni balleessina garanas ni balleessina. Kanaafuu isa kan ta'a jechaadha asitti. Kanaafuu waan jennaan jechaadha. Inni kun maayinariidha. Maayinariidha. San booda ammoo maal goona? Maayinarii kanarra -1 the power of I plus j dhaan baay'isnaa jechaadha. I plus j dhaan baay'isnaa jechaadha. Roowii hundayyuu. Kana jechaan fakkeenyaaf bakkana yoo fudhanne amma as I fi j bakkana jiru maayinni 1 1 dha jechaadha. Kanaafuu asitti -1 the power of 1 plus 1 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu isa kana yoo baay'isan maal ta'a? Positive 1 ta'a jechaadha. Kanaafuu isa jalqabaa positive 1 dhaan baay'isanii 4 ta'a jechaadha. San booda bakka yoo dhufne amma bakkana kan jiru ayin inni kun ayin as jiru waan hima roowii waan irra waan jiruuf jechaadha. 1 plus ta'a. J bira yoo dhufne garuu J amma asitti meeqa ta'a? Jechaan koluman 2 dha waan ta'eef 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu -1 the power of 1 plus 2 ta'a jechaadha. Kana jechaan -1 the power of 3 ta'a jechaadha. -1 the power of 3 yeroo goonu ammoo -1 ta'a jechaadha. Kanaafuu isaan -1 dhaan baay'isnaa jechaadha. Kanaafuu asitti barreessaa deemnee cofactorii barbaadaa irraa ammoo cofactorii yeroo -dhaan baay'isaa deemnu kana yeroo baay'isu kana inni kun maayinariidha. Xumura jira maayinarii. Cofactorii yeroo barbaadnu ammoo cofactor of A yeroo barbaadnu maal goona? Kanaaf asitti fakkeenyaaf inni jalqaba akkuma jirutti ta'a isin jedhee jira. Yeroo hojjennu waanidha waan ta'eef isa lammaffaa ammoo -3 ta'a jechaadha. -3dhaan yeroo baay'isu. San booda bakka lamaa kana yeroo dhufnu bira yeroo dhufnu -1 the power of I meeqa ta'a asitti roowtuudha waan ta'eef 2 ta'a jechaadha. 2 plus J ammoo koluman 1 dha waan ta'eef 1 ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kunis -1 ta'a jechaadha. Kanaafuu asitti -1 times 2 asitti 1 ture -1 dha yeroo baay'isnu -2 ta'a jechaadha. San booda ammoo 1 bira dhufna. 1 bira yeroo dhufnu -1 the power of jennee maal goona? I fi Jnis bakkanatti meeqa ta'anii? 2 2 dha jechaadha. Lamaanuu kanaafuu 2 plus 2 4 ta'a jechaadha. 2 plus 2 4. Kanaafuu -1 the power of 4 jechaan ammoo maal ta'a? 1 ta'a jechaadha. Kanaafuu 1 dha yeroo baay'isu 1 times 1 positive 1 ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan hojjettan jechaadha. Yoo barbaaddan ammoo karaa kanaan hojjedhu yoo jettan maal gootanii? Maayinarii asitti hojjennee kana fudhannee 4 3 4 3 2 1 maal gootanii? Pilaas jettanii kaatan asitti pilaas. Gara gadiitti yoo deemtan maayinasi jetta.
gara gadiitti yoo deemtan asitti kilaas waan jenneef kan itti aanu amma maayinasii ta'a jechuudha. Kanaafuu asitti maayinasii jenna jechuudha. Asittis amma gara gadii yoo deemnes maal ta'a? Kanaa gadii yoo deemne maayinasii ta'a jechuudha. Asitti maayinasii erga ta'e kan itti aanu ammoo pilaasii ta'a jechuudha. Pilaasii ta'a. Yookiin ammoo kan asitti maayinasii erga ta'e kan isaa gadi jiru maal ta'uu qaba? Pilaasii ta'uu qaba jechuudha. Bifa sanii ilaaltanii amma asitti isa kana poozitiivaan yeroo baay'isan poozitiivumaa jechuudha. Kanaafuu afur ta'a jechuudha. Kan ammoo maayinasiidha waan ta'eef inni kun maayinasiidha yeroo baay'isan maayinasii ta'a jechuudha. Isa kanas akkasuma maayinasiidha yeroo baay'isan isa kana maayinasiidha yeroo baay'isan asitti maayinasii waan ta'eef maayinasiidha yeroo baay'isan maayinasii ta'a. Inni kun poozitiiv waan ta'eef poozitiivaan yeroo baay'isan poozitiiv ta'a jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan maal godhuu dandeenya? Ittiin baay'isnee argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu amma kan nuti jechaa jirru garuu diitarminantiidha jechuudha. Diitarminantii isa jedhudha. Foormulaan nuti fayyadamu isa kan diitarminant of equal to summation of minus 1 the power of I plus j times aij. aij determinant of aij goona jechuudha. Kana jecha amma inni asitti I jechuudha 1 fi n jidduu jiraatu qaba jechuudha. Kanaafuu jeen 1 irraa ka'a. Kana jechaan maal jechuu seetan fakkeenyaaf isa kana fudhattanii yoo ilaaltan isa kana seenaa isiniif ibsuudhaaf jechuudha. Jalqaba irratti determinantii kanaa barbaaduudhaaf amma determinantii kanaa barbaaduudhaaf 3/3 akkuma argitan inni kun maal goone jalqaba irratti roowii kanaa fi kolomanii kanaa fi roowii kana ni balleessinaa jechuudha. Sanboota ammoo erga kana balleessine asitti maal jedha? aij jammaa inni bakka balleessine kana jechuudha. Kana qabannee asirraa balleessaa jira waan ta'eef kanaafuu isa ni fudhannaa jechuudha. Jalqaba irratti maal turse garuu -1 dursa -1 the power of I plus j amma sitti 1 dha maanu kanaaf jechaadha 1 dha waan ta'eef maal ta'a 1 plus 1 2 ta'a jechaadha times asitti maal jedhama inni kun aij jechuun isii tanaa jechaadha kan jalqaba kana waan hojjetaa jirruuf jechaadha inni kun rooyin kun yoo barbaaddan garaan distribuutu dandeettanii yoo barbaaddan ammoo kolomanii kan barbaaddan fudhattanii jechaadha garuu asitti fakkeenyaaf roowiin 0 keessaa qabu yoo jiraate isaan filattanii jechaadha yeroo baay'ee ni salphata isin waan ta'eef kaalkuleeshinii isaan hojjennu 0dhaan baay'isuu waan jiruuf ni salphata waan ta'eef isaan fayyadamtanii jechaadha kanaafuu times inni kun -1 sanboota determinant of determinant kan barbaadna kanaaf kanniini kanaaf determinant of 5 2 -3 -6 okay kana geessnee jirra sanboota immoo isitti tarraacha pilaas jennee asitti maal goona -1 the power of isa lammaffaa taraa jira isa kana taraa jira jechuudha garan roowwan irra kan expand godhaa jiru waan ta'eef kanaafuu -1 asitti amma I maal ta'a 1 dha 1 plus j ammoo 2 dha waan ta'eef 3 ta'a jechuudha times aij waan ta'eef isa kana fudhannaa jechuudha 3 fudhannaa jechuudha 3 times determinant of determinant of kanas barreessuu dandeettanii barbaaddan ammoo isa kanas fayyadamtanii barreessuu dandeettanii jechuudha determinant of kan yeroo fudhannu maal goona kan isaa gadi jiruu fi kan inni balleessinaa jechuudha kan isaa gadi jiruu fi kan inni irra jiru kana roowii inni irra jiruu fi roowii inni irra jiruu fi kolomanii inni irra jiru lamaan ni balleessinaa jechuudha kanaafuu kanaaf amma asitti 6 2 -3 fi -6 ture jechuudha kanaafuu 6 2 -3 fi -6 barbaadnaa jechuudha determinantii kana barbaadnaa jechuudha sanboota kamtu nu bafa sitti akkaan sadaffaa kanarra jirra waan ta'eef amma kanarra jirra waan ta'eef kanam kan isaa gadi jiruu fi kan gara ni jiru kan yoo haala kanaan balleessine kan nu barbaadamini isaan kan nu bafa jechuudha kanaafuu amma sitti class jennee -1 the power of amma inni kun roowiin ammas waanidha gammatti roowiin waanidha jechuudha ayin waanidha jeen ammoo asitti siriidha jechuudha koloman sirii irra waan jiruuf jechuudha kanaafuu 1 plus 3 4 dha jechuudha times sanboota ammoo kan inni irra jiru kan hojjetaa jiru 6 waan ta'eef asitti 6 goona jechuudha times determinant of kanaaf eessin jedhe kan inni hojjetu determinant kana goona jechuudha 6 5 -3 6 5 -3 inni kun foormulaa haala kanaa yoo ilaaltan baay'ee namatti hin tolu foormulaa kanaan hojjetan jechaadha ammoo karaa salphaadhaan haala kamiin akka hojjetan isinitti mul'isa jechaadha karaa kana hundi osoo hin deemin jechaadha kanaaf asitti amma -1 the power of 2 jechaan asitti inni kun jechaadha 1 ta'a jechaadha 1 times -1 determinantii kana yeroo hojjennan maal goone jennee kana baay'isuu kana hir'isuu kana baay'isuu kana haala sana hojjennaa jechuudha kanaafuu
shan baay'isuu negative 6 minus gooni san booda minus 3 times 2 goonachaan kan asumatti fidnee kan itti aantatarra kana asittan fakkeenyaaf minus 1 times inni kun meeqa ta'a 30 ta'a jechaadha inni kun ammoo asitti minus plus wal godha jechaadha plus 6 ta'a jechaadha kanaafuu inni kun minus into inni kun meeqa ta'a negative 24 ta'a jechaadha kanaafuu yeroo minus kanaan baay'isan maal ta'a 24 ta'a jechaadha inni kun isa jalqabaatiif haala kanaan hojjenna jechaadha san booda asitti plus waan jiruuf plus jennaan kan itti aanutti irraa jechaadha ammas inni kun minus 1 the power of 0 jechaan minus 1 ta'a minus 1 times asmaatu jira sadiitu jira jechaadha times determinantii kanneen yeroo hojjennu maal goona 6 baay'isuu negative 6 negative 36 ta'a jechaadha san booda hir'isuu jenneeni negative 3 times 2 negative 6 ta'a jechaadha negative 6 kanas minus 1 times 3 minus 3 ta'a times asitti kanneen fakkeenyaaf minus 36 plus 6 ta'a jechaadha kun kanaafuu minus 3 times negative 36 yeroo goonu meeqa ta'a negative 30 ta'a jechaadha kanaafuu negative yeroo balleessinu kun 3 baay'isuu 30 meeqa ta'a 90 ta'a jechaadha san booda ammas plus jenneeni kan itti aanutti irraa jechaadha isa kanatti baay'ee salphaadha kun yeroo tokkoof qabatanii naan karaa ittiin hojjetamu san booda baay'ee salphaadha jechaadha keessattuu karaa lammaffaa isinitti mul'isuun hojjennaani karaa kana hunda deemuun isin barbaachisu jechaadha kanaafuu minus 1 the power of 4 yeroo jennu 1 ta'a times 6 times determinantii kana yeroo barbaannu amma meeqa ta'a inni kun yeroo waliin baay'isnu negative 18 hir'isuu jenneeni kana yeroo waliin baay'isnu negative 15 ta'a jechaadha negative 15 san booda 6 baay'isuu negative 18 kana yeroo balleessan plus 15 kanaafuu 6 hir'isuu 3 ta'a jechaadha kun yeroo walitti hidhamu 3 waan ta'uuf kanaafuu inni kun negative 18 ta'a jechaadha kanaafuu ammoo plus minus goone asitti negative 18 dabalaa jechaadha negative 18 kanaafuu ammoo asitti 24 ida'uu 90 hir'isuu 18 ta'a jechaadha kanneen lama yeroo walii hidhaatan 114 ta'a hir'isuu 18 yeroo gootan hir'isuu 18 kanaaf yeroo walirraa dhisan maal ta'a inni kun 96 ta'a jechaadha 96 ta'a jechaadha kanaaf determinantiin isaa meeqa ta'a 96 ta'a jechaadha kanaafuu bifa kanaan hojjettan jechaadha karaa lammaffaa isin jedhisiin ta'uu mul'isu karaa lammaffaan immoo maal gootan seetan asitti jalqaba irratti maal gootanii isa kanarra plus jettanii jalqabdan jechaadha plus minus plus minus plus minus plus minus plus bifa kanaan kaa'attanii jechaadha jalqaba irratti bifa kana erga kaa'attanii san booda maal gootanii determinantii amma minus 1 the power of 1 jedhusanii ni dhiisan jechaadha asitti plus minus 1 jenneef jechaadha inni kun fakkeenyaaf yeroo jalqaba yeroo ilaaltan minus 1 the power of yeroo jennee hojjenne minus 1 the power of isa jalqabaa sanaaf jechaadha asitti waan hidha waan ta'eef lamaanuu 2 ta'e jechaadha yeroo wal hidhaanu kanaafuu inni kun waan ta'e jechaadha kanaafuu waan hidhaan baay'ee sin turre kanaafuu pilaasii kana jechaadha inni kun lammaffaa kanaaf yeroo hojjennu ammoo akkam ture minus 1 the power of 1 plus 2 ture kanaafuu 3 ture jechaadha kanaafuu inni kun minus 1 ta'a jechaadha minus 1 ta'a kanaafuu asitti ammoo minus 1 kun amma minus sana jechaadha minus 1 isin jennu hundayyuu hojjetan bifa kanaan isiniif dhufaa jechaadha kanaafuu maal goona amma asitti haala kanaan hojjennee maal goona plus minus waan jedhamu kana fayyadamna jechaadha kanaafuu amma asitti yeroo hojjennu amma tokkoffaa maal goona kanumarraa kaanu ammas kanarra yeroo kaanu kan isaa gadi jiruu fi kan garam jiru isaanii balleessine jennee kanaafuu minus 1 fudhanna jechaadha minus 1 kophatti fudhannee determinantii kan hafee hojjennaa jechaadha determinantii kan hafee 5 2 minus 3 fi minus 6 kan kana hojjennaa jechaadha san booda asittarra isa kana bira yeroo dhufnu garuu sadi poozitiiva turte asitti neegatiivtu waan jirtuuf minus 3 goonaa jechaadha minus 3 jenneen determinantii kan hafee hojjennaa jechaadha kana kan isaa gadi jiruu fi gangaranii balleessina kanaafuu kan hafe 6 2 minus 3 fi minus 6 turraa jechaadha san booda asitti aanuttaaf inni kun amma jalqaba poozitiiva jaa ture garuu asitti poozitiivni waan jiruuf poozitiiva baay'isuu poozitiiva waan jijjiiruu waan hin qabneef plus 6 jennee determinantii kan hafee hojjennaa jechaadha garuu ammoo asitti minus 6 ta'e kan gootu minus 6 ta'e
gubbaa isaa immoo poozitiiva jira waan ta'eef inni kun poozitiiva baay'isuu negatiiva waan jijjiiruun qabu jechaadha. Kanaafuu maayinasii ta'e fakkeenyaaf isa sadii kana yoo fudhanne fakkeenyaaf kan sadii kun sirii gubbaa isaa negatiiva ture. Negatiiv sirii inni fudhanne jechaadha sitti. Garuu immoo inni kun osoo negatiiva ta'e maal gootanii negatiiva baay'isuu negatiiva gootanii pilaasitti jijjiirtan jechaadha. Isas jiru kan pilaas gootan ture. Pilaas sirii gootan ture jechaadha sitti. Garuu ammoo poozitiiva waan ta'eef ni dhiibsan jechaadha. Kanaafuu asitti amma pilaas 6 jennee diiterminantiin hafi maal ta'a? Kan isaa gadi jiruu fi kan gara inni jiru ni balleessina. Kanaafuu kana keessaan kan ta'a jechaadha. 6 5 minus 3 minus 3. 6 5 minus 3 minus 3. Inni kun hanga wayii piroosesii isiniif xiqqeessaa jechaadha. Piroosesii isiniif xiqqeessaa jechaadha. Garuu saayinii kanneen yeroo feetan irraanfatuu hin qabdan jechuudha. Kanneen hundaaf dirqama kaa'uu hin qabdan. Hundaaf dirqama kaa'uu hin qabdan. Kan jalqabaa qofaaf yoo feetanii ibsan gahaadha jechaadha. Asitti kan jalqabaa kana qofaaf yoo feetanii dhiiftan gahaadha jechaadha. Yoo kanarra hojjetaa irratti namni roowuu barbaadan fudhatu hin jettan siin jedha jedhan garuu roowwaan himaa fudhadheef pilaas maayinus pilaas jettanii haala kanaan keettanii kanaaf ni dhiibsan jechaadha. Rakkoo hin qabu jechaadha. Amma asitti maaliif dhiisuun isin barbaachiseetan amma kanneen yeroo fudhannu poozitiiva akkuma inni asitti jirutti fudhannu. Garuu ammoo pilaas maayinus pilaas waan jennee gubbaa keekkeessanii akka isin dogongorsiifneef maal gootanii roowwii jalqabaa qofaaf keettanii jechaadha. Roowwii jalqabaa qofaaf. Kanaafuu amma asitti maal goona diiterminantii isaa hojjetudha jechaadha. Maayinus waan goonee diiterminantii kana yeroo hojjennu 5 baay'isuu negatiiv 6 maal ta'a? Negatiiv 30 sanbooda hir'isuu jennee inni kun maayinus 6 ta'a. Yeroo walii ilaanu maal dhufe inni kun maayinus 1 into kanan pilaasii ta'a waan ta'eef negatiiv 24 dhufe jechaadha asitti. Negatiiv 24 sanbooda kana yeroo kana hojjennu 24 ta'a jechaadha. Sanbooda pilaas jennee kanatti kan ta'an haa hojjennu maayinus 3 into diiterminantii kana yeroo hojjennu kana yeroo kanan baay'isnu maayinus 36 ta'a. Sanbooda maayinus jennee kan yeroo kanan baay'isnu minus 3 times 2 minus 6 ta'a jechaadha. Sanbooda inni kun negatiiv tun kan foormulaati jechaadha. Minus 3 into negatiiv 36 ta'uu jahaati jechaadha. Sanbooda inni kun minus 3 into minus 13 ta'a. Sanbooda pilaasii ta'a inni kun 90 ta'a jechaadha. Kanaaf asitti 24 ta'uu 90 goone. Kanaafis yeroo hojjettan haaluma isin hojjettan jechaadha. Garuu jalqaba yeroo hojjennu negatiiv 8 waan dhufeef haala saniin deebiin isaa miidha ture 96 deebiin isaa tokkuma lakkoofsa lamaanuu kanaaf bifa kanaan hojjettan jechaadha. Isa kanaan yoo hojjettan xiqqoo isinitti laata jedhee ilaala yaada maaliif maayinus waan jettanii paawarii isaa gubbaarra keettanii haala saniin hojjetaa deemurra kana pilaas maayinus waan jedhamu kanaan yoo hojjettan baay'ee bareeda jedhee yaada jechaadha. Kanaafuu isa kan fakkaataa jechaadha. Properties yoo ilaalle properties of determinant yoo ilaalle jechaadha. Inni kun determinantii waan seeraa isin barbaachisuuf kan sa'aatii kana hunda fudhadhee isiniif ibsaa jiru daqiiqaa muraasatti ibsee bira taruu danda'a jechaadha. Kan namoota biraa godhanitti yuunitii kana daqiiqaa 40 30 gaaffiidhanis ni jiran garuu gaaffiin as keessa yuunitiin salphaa ta'us gaaffiin ammoo salphaadhaan hin dhiisne jechaadha. Sirriitti baasuu danda'an as keessa baay'isanii baasuu danda'u waan ta'eef kanaafuu isin maal gootanii hunda irratti xiyyeeffannaa kennuu qabda waan ta'eef kanaafuu irra fiiguurra seerumaan isiniif ibsee deemuu wayii jedhee jechaadha. Kanaafuu PDF ammoo PDF kan yoo argatu barbaadan ammoo Telegram irra argatu dandeettan jechaadha. Koomentii jala isiniif kaasanii jedhee jira. Koomentii jalqabaa irratti pin isiniif godha jechaadha liinkii isaa. Properties yoo ilaalin tokkoffaan determinant of A transpose. A transpose ilaalee jirra maal akka ta'e A transpose hin jennuun roowwii fi kolomanii wal jala jijjiiruudha jennee jirra jechaadha yeroo darbe. Roowwaanii fi kolomaan waanii, roow 2 fi kolomaan 2, roow 3 fi kolomaan 3 bifsanii, roow 4 fi kolomaan 4 wal jala jijjiiraa deemna jechaadha. Kanaafuu determinantiin A transpose fi determinantiin A walqixa jechaadha. Garaagarummaan qaban jechaadha. Haala kamiin fakkeenyaaf egzaampilii salphaa wayii fudhannee ilaalla. A yoo fudhanne fakkeenyaaf 1 2 3 4 yoo jenne A transpose maal ta'a isa kan transpose yoo goonu A transpose xixiqqoodhaanis barreessuu dandeettan jechaadha rakkoon qabu. Isa asitti barreessine kana maal goona gara gadiitti asirra gadiitti barreessina jechaadha. Gara gadiitti gad deebisnee barreessina kanaafuu 1 2 jennee haala kanaan barreessina jechaadha. Kan ammoo maal goona asitti barreessina jechaadha. Kolomanitti jijjiirree barreessina jechaadha. Namni kun roowtuu ture gara kolomantuutti jijjiirra jechaadha. Kanaafuu 3 4 goonee barreessina jechaadha. Kanaafuu kun A transpose maal ta'a 1 2 3 4 ta'a jechaadha.
isa kana yoo ilaaltan jalqaba kamirra ture as ture jechaadha. Amma garuu gara kolumaatti jijjiirame jechaadha. Kanaafuu determinantii kana barbaadna amma determinant of A yoo barbaadne determinant of A yoo barbaadne tokko baay'isuu afurii afur ta'a. Hir'isuu sadi baay'isuu lama jaha ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun maal ta'a? Negatiiv 2 ta'a jechaadha. A transpose laafis yeroo barbaadnu dirqama negatiiv 2 ta'uu qaba jechaadha. Determinant of A transpose yeroo barbaadnu amma tokko baay'isuu afurii maal ta'a? Afur hir'isuu lama baay'isuu sadii meeqa ta'a? Jaha ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kunis yoo walirraa hir'isan maayinus ta'a jechaadha. Kanaafuu akkuma argitan determinant of A fi determinant of A transposing wal qixa jechaadha. Inni biraa immoo determinant of AB yoo jenne baay'isuudha waan ta'eef A times B jechuudha inni kun. Kanaafuu determinant of A determinant of B goone kopha kophatti hojjetu dandeenya jechaadha. Inni biraa immoo determinant of A inverse. Determinant of A inverse immoo 1 over determinant of A ta'a jechaadha. Isa kana qabatuu qabdan jechaadha. Determinant of A 1 over determinant of A ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf determinant of A minus 2 yoo ta'e determinant of A inverse ammoo maal ta'a? 1 over minus 2 ta'a jechaadha. 1 over minus 2 maaliif 1 over determinant of A waan jenneef determinant of A ammoo minus 2 dha 1 over minus 2 ta'a jechaadha. Yookiin ammoo minus 1 over 2 ta'a jechaadha. Provided that A is invertible, A invertible yoo kan ta'u taate inni kun. Inni biraa immoo the determinant of triangular matrix upper or lower is the product of its diagonal entries. Kana jechaan triangular matrix inni jennu maal jenne jira yeroo darbe upperii ta'uu danda'a lowerii ta'uu danda'a jechaadha inni kun. Fakkeenyaaf haala kana yoo fudhanne 1 0 0 yoo fudhanne asitti 0 1 0 nu waan ta'u waan inni biraa immoo asitti 3 4 6 yoo goonam fakkeenyaaf inni kun maayini upper triangular lower triangular jechaadha. Lower triangular kanatti maayini gara gadii gara oliitiin akkuma argitan amma fakkeenyaaf diagonaliin kamni diagonalii isa kana diagonalii la olitti warra jiran 0 0 dha jechaadha. 0 0 kanaafuu kun amma warri isaa gadi jiran kun 0 ta'uu danda'anii 0 ta'uu danda'an jechaadha. Rakkoon qabu appariidhaaf kan nuti ilaallu diagonalii kanaan olitti warri jiran ilaallaa jechaadha. Diagonalii kanaan olitti 0 0 taanaan inni kun upper triangular jedhama jechaadha. Kanaafuu amma isa kanaaf loweriidhaaf ammoo lowerii yoo jenne ammoo loweriin fakkeenyaaf 1 3 goonuma 4 0 2 0 0 0 6 yoo goone jechaadha. Amma inni kun lowerii maaliif diagonalii kana yoo ilaaltan diagonalii kana gaditti warra appariidha inni kun appar. Kanaafuu isaa gadi warri jira yoo ilaaltan amma warri isaa gadi jiran 0 0 dha jechuudha. 0 0 dha jechuudha. Kanaafuu warri gara olii ammoo 0 0 ta'uu danda'anii 0 0 ta'uu dhabuu danda'anii jechuudha. Kanaafuu kan nuti ilaallamu isa kanaaf warra isaa gadi qofa jiran ilaallaa jechuudha. Warra isaa gadi qofa jiran warra isaa gadi jiran 0 0 tanaa inni kun maal jedhama? Upper triangular jennee waamna jechuudha. Upperii fi loweriin kun yeroo baay'ee yookaan isarratti ibsaati adda baasuun jechaadha. Maal gootanii gara gadii yoo ilaaltan fakkeenyaaf diagonalii kana fudhattanii diagonaliidhaan gadi warri jiran kun 0 0 yoo ta'an gara 0 0 kana olitti dubbisan jechaadha. Kanaafuu 0 0 kanaan faallaa dubbisan jechaadha. 0 0 kun amma loweriidha waan ta'eef isin garuu isa kanaan maal jettaniin upper jettaniin jechaadha. Isa kana yoo fudhattan namni kun diagonalii kana olii warri jiran 0 0 dha waan ta'eef warra 0 0 kanaan ala ta'an dubbisan jechaadha. Inni kun 0 0 appiidha waan ta'eef kan isin gara gubbaatti waan ta'eef kan isin dubbisuu qabdan amma gara lowerii jechaadha. Gara gadi dubbisuu qabdan jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan adda baasuu dandeettan. Kanaafuu inni kun loweriidha inni kun ammoo appariidha jechaadha. Kanaafuu lamaan isaaniitiif diagonaliidha kan nuti dubbisu amma. Kanachaan determinantii kan nuti barbaannu maa inni product of diagonaliidha jechaadha. Kanachaan tokko baay'isuu diagonalii yoo ilaaltan amma tokko lamaa fi jaha jechaadha. Kanaafuu 1 times 2 times 6 dha jechaadha. Determinantiin keenya kanaafuu determinantiin meeqa ta'a? 12 ta'a. Ka kanaatis yoo ilaaltan akkasuma determinantiin isa meeqa ta'a? Ka kanaatis 12 ta'a jechaadha. Kanaafuu diagonalii waliin baay'isuudhaan biftanii argattanii jechaadha. If two rows or columns of A are interchanged, the determinant changes sign.
fakkeenyaaf determinant of n wayiin jira fakkeenyaaf n jechuudha 1 2 3 4 yoo jennaan kun determinant isa meeqa reef hojjannee jira waan ta'eef determinant of a equal to minus 2 ta'a jechuudha minus 2 ta'a ka kanaa determinant of a garuu fakkeenyaaf a kanaaf jecha row echelon form isa jedhu san hojjetuudhaaf yookiin ammoo isa wal jalii jiru san jecha wal jalii jiru yeroo haala hojjennu sanii isa kanaan fakkeenyaaf maal goona row 1 fi row 2 yoo wal jalii jiru yookiin ammoo koloman 1 fi koloman 2 yoo wal jalii jirre determinantii isaa akkam ta'ana row lama qofa wal jalii jirre jecha row lama qofa wal jalii jirre kanaafuu inni kun amma row lama qofa qaba waan ta'eef 3 4 jennee asitti row 1 ammoo gara gadiitti yoo barreessine jechuudha kanaan determinantiin kana ammoo maal ta'a saayinii isaanii jijjiirachaa asitti maayinasuu ture kanaaf ammoo poozitiivtuu ta'a jechuudha kanaafuu yoo ilaaltan fakkeenyaaf 2/3 meeqa ta'a 6 ta'a jechuudha 6 hir'isuu jennaan 1/4 ta'a jechuudha kanaafuu kan yeroo hir'isan meeqa ta'a 2 ta'a jechuudha kanaafuu amma kanaaf kan yoo bira qabdanii ilaaltan kun amma neegatiivtuudha kun ammoo poozitiividha jechuudha kanaafuu saayinii isaa bifa kanaan jijjiira jechuudha inni jaafaan ammoo kolomanii si wal jijjiirtan bifa kanaa saayinii isaa jijjiirama jechuudha if rows or columns of a is multiplied by a scalar a the determinant is multiplied by scalar a jechuudha kanachaan fakkeenyaaf a akkuma reef jennu 1 2 3 4 si jenneen kana determinantiin isaa maal jennee jirra determinantiin kana -2 jennee jirra jechuudha garuu ammoo a kana fakkeenyaaf row isaa jechuudha row of a multiplied by scalar a wayitiin row kanneen yoo kan baay'isu taate fakkeenyaaf isa jalqaba kana lamaan yoo kan baay'isu taate jechuudha row kana lamaan yoo kan baay'isu taate kolomanii kun wanni kun determinant isaatis maal ta'a lamaan baay'ata jechuudha kanaafuu determinantiin kanaan maal ta'a kanachaan tokko baay'isuu lama ta'a tokko baay'isuu lama baay'isuu lama afur ta'a jechuudha sadi afur inni ta'an akkuma jiru ta'a jechuudha kanaafuu determinantii kana barbaadan amma maal ta'a 2 times -2 ta'a jechuudha kanachaan -4 ta'a jechuudha hojjettanii ilaaluu dandeettan fakkeenyaaf 2 baay'isuu 4 meeqa ta'a 8 hir'isuu kana 3 baay'isuu 4 12 ta'a jechuudha kanaafuu inni kun maal ta'a yeroo waliin barreessan -4 ta'a jechuudha hundi isaa yoo kan baay'isu taate ammoo maal goones kana inni kunis ni jira jedhee yaada if a multiple of one row is added to another row the determinant remains unchanged inni kun asitti kan isin jechuu barbaachisa kana jechuudha fakkeenyaaf determinant of a kana guutuma isaatu konistaantii wayitiin yoo kan baay'isu taate fakkeenyaaf wal fakkaataa waan ta'eef isumatti isin xumuru jedhee akkam ture 1 2 3 fi 4 goone jechuudha inni kun 2/2 dha amma a kana akkuma jirutti kanarratti roowii tokko qofa kan nuti baay'isne roowii tokko qofa lamaan baay'isne jechaadha amma garuu roowii hunda isaatu lama yoo kan baay'isu taate kanachaan 2a jechaadha a guutumaan guututti akka jiruun roowii hundayyuu lama yoo kan baay'isu taate kanaaf fakkeenyaaf lamaan yeroo baay'isan 2 4 ta'a kanas lamaan yeroo baay'isan 6 8 ta'a jechaadha kanaa yoo kan barbaadan taate ammoo akkam ta'a 2 the power of n times determinant of a ta'a jechaadha determinant of n meeqa ture jalqaba irratti -2 ture jechaadha 2 the power of n goone n ammoo 2/2 inni kun kanachaan n by n jechaadha karaa biraatiin kanaafuu n asitti meeqa lama jechaadha saayizii kanaatti kan nuti fudhannu kanaafuu 2 the power of 2 times determinant of a dha jechaadha determinant of n ammoo 2 ture kanaafuu inni kun 2 the power of 2 4 ta'a 4 times -2 kanaafuu inni kun maal ta'a -8 ta'a jechaadha -8 ta'a determinantiin kana bifa saniin ilaaluu dandeettan jechaadha baay'ee salphaadha isa kana qabatuudhaaf formula qofa seeraan qabatu qabdan jechaadha inni kun ammoo torbaffaan if a multiple of one row is added to another row row echelon form yeroo hojjennutti jechaadha seerota sadii wayii ilaalee ture jechaadha seerota sadii wayii haala kamiin akka reediyoos godhuu dandeenyu haala kamiin akka jijjiiruu dandeenyu roowii haala kamiin akka jijjiiruu dandeenyu ilaalee ture jechaadha inni tokkoffaan wal jala jijjiiruu jennee inni lammaffaan ammoo konistaantiidhaan baay'isuu jennee inni sadaffaan ammoo roowii tokko konistaantiidhaan baay'isnee kan biraa irratti ida'uu jennee jechaadha kanaafuu amma kan sadaffaa kan yoo ilaalle roowii tokko baay'isnee kan biraa irratti ida'uu isa jennu san yoo kan ilaallu taate haala sanii yoo kan hojjennu taate inni kun determinantiin isaa hin jijjiiramu jechaadha inni kun remains unchanged uummata akkasuma jijjiiramni akkuma jirutti ta'a jechaadha kanaafuu fakkeenyaaf yoo ilaalle fakkeenyaaf determinant of a jechaadha determinant of a n maal ture 1 2 3 4
isa kana jecha determinantiin isaa akkam ture minus 2 ture jecha. Amma maal goone isa kana fakkeenyaaf row 2 kana garamitti ta'ee jiru row 2 jechaadha. Row 2 plus 2 times row 1 yaa goone bifa kanaan jijjiirree haa ilaallu. Kanaafuu amma kun garami jijjiirama inni jalqaba akkuma jirutti row 2 qofa waan kan jijjiiraa jiru row 2 qofa waan ta'eef jechaadha. Row 2 qofa waan ta'eef kanaafuu si jalqaba 1 2 jennee barreessinaa jechaadha sitti. Inni row 2 kun ammoo garami jijjiirama row 2 plus 2 times row 1 dha jechaadha. Row 1 kana lamaan baay'isanii row 3 row 2 kana irratti ilaanaa jechaadha. Kanaafuu kana lamaan yoo baay'isan maal ta'in kun row jalqabaa jechaadha. Lamaan yoo baay'isan 2 4 ta'a jechaadha. Kanaafuu maal kun amma 3 eda'u 2 meeqa ta'a 6 ta'a jechaadha. 4 eda'u 4 meeqa ta'a 8 ta'a jechaadha. Determinantii kanaa yoo barbaadan amma kanaa wal muqita ta'a jedha inni seerri kun. Kanaafuu ni hojjannu. Tokko baay'isuu 8 meeqa ta'a 8 hir'isuu 2 baay'isuu 6 baay'isuu 2 12. Kanaafuu kan yeroo wal baay'isan maal ta'a minus minus 4 dhufee wanti dogongoraa ni jira dhiyaadha. Meerra deebinaa ilaala. Asitti dogongoree jira. Asitti yeroo wal edaanu 3 eda'uu 2 6 sun ta'in asitti 5 ta'uu qaba jechuudha inni kun. 5 ta'uu qaba malee inni kun dirqama isaa minus 2 ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu tokko baay'isuu 8 meeqa ta'a 8 5 baay'isuu 2 5 baay'isuu 2 ammoo 10 ta'a jechuudha. Inni kun 12 sun ta'in asitti 10 ta'a jechuudha. Kanaafuu 8 hir'isuu 10 meeqa ta'a minus 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu akkuma argitan wal qixa jechuudha. Wal qixa jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan jechuudha kan nuti hojjennu. Kanaafuu seerota kanneen seeraan qabatu qabdan jechuudha. Inni biraa immoo if a matrix has two identical rows or columns it is determinant is 0. Kana jechaan kolomanii wal fakkaataa ta'e kolomanii lama wal fakkaataa yookaan qabaatan taate yookiin ammoo roowiiwwan lama yookaan wal fakkaatan taate determinantii isaa 0 ta'a jechaadha. 0 ta'a. Kanuma akka barbaadanii fudhatanii ilaaluu dandeettan jechaadha. Example fakkeenyaaf A 1 2 kanas 1 2 yoo fudhatan amma fakkeenyaaf roowiin kunni lama wal fakkaataadha jechaadha. Identical roowii qaban jechaadha. Kanaafuu determinantii isaa barbaadan tokko baay'isuu 2 meeqa ta'a 2 hir'isuu tokko baay'isuu 2 maal ta'a 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu 2 hir'isuu 2 0 dha jechaadha. Kolomaniis akkasumatti ilaaluu dandeettan jechaadha. Suma kana gara kolomaniitti jijjiirtanii fakkeenyaaf 1 2 yoo gootan isa kanas kolomanii kana tokko baay'isuu 2 fakkeenyaaf 2 ta'a hir'isuu 2 baay'isuu tokko 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu kanaatis 0 ta'a jechaadha. Bifa kanaan hojjetuu dandeettan jechaadha. Inni biraa immoo if a row or column of A consists entirely of zeros then determinant is 0. Kana jechaan roowiin tokko yookiin ammoo kolomaniin tokko guutumaan guutuutti 0 yookaan ta'u taate determinantiin isaa 0 ta'a jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf A jennee asitti yoo fudhanne 0 0 3 4 yoo kan jennu taate amma kana amma asitti yoo ilaaltan kun akkuma jirutti roowiin kun guutumaan guutuutti maayinii 0 dha jechaadha. Kanaafuu determinantii isaa kana yeroo barbaadan 0 baay'isuu 4 meeqa ta'a 0 ta'a hir'isuu 3 baay'isuu 0 maal ta'a 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu determinantiin isaa maal ta'e 0 ta'a jechaadha. Kanaaf bifa kanaan ilaaluu dandeettan jechaadha. Inni kun 0 ta'e jechaadha. Kanaafuu haala kanaan ilaaluu dandeettan jechaadha. Isa kana fakkaata jechaadha. Determinantiin seeraan diiteelii isaa seentanii qabatu qabdan waan ta'eef haala kanaan diiteelii seenee isiniif kaa'ee kanaafuu isiniif hojjedhe. Kanaafuu PDF kana yoo argachuu barbaadan Telegram irraa argachuu dandeettan isin jedhee jira. Linkii PDF isiniif kaa'a. Linkii san yeroo tuutan kallattimaan gara PDF isin fida jechaadha. Kanaafuu isa kana haala saniin buufachuu dandeettan jechaadha. Yeroo itti aanu immoo isa itti aanu ilaalla. Kanaafuu hundi keessanuu namni haaraa taatan subscribe godhuudhaan akkasuma hundi keessanuu immoo viidiyoo kana hangasii yoo ilaaltan taate baay'ee isinitti tolee jira waan ta'eef kanaafuu like godhuudhaan hiriyoota keessaniif share godhaa isin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti.